Injirus maal fakkaata kan jedhu gurra uummataadhaan ga'uu irratti argamna. Haaluma kanaan egaa guyyaa kaleessaa magaalaa Naqamteetti sochiin geejjibaa guutummaa guutuutti jechuunis taaksii baajaajiin guutummaa guutuutti hojii dhaabanii kan turanii fi guyyaa irratti bifuma wal fakkaatuun ganamaa kaasanii hanga sa'aatii kanatti illee sochiin geejjiba magaalaa keessaa taaksii baajaajii kan hin jirree fi ugguramee kan jiru ta'uusaa hubannee jirra. Kanumaan wal qabatees yeroo ammaa sochiin daldaalaallee kanneen akka suuqiiwwan adda addaa manneen nyaataa fi manneen bunaa hundiyyuu yeroo ammaa hojii keessa kan hin jirree fi gurguramanii kan jiranii fi cufamanii hawaasni illee sochii magaalaa keessa taasisuudhaan kanaaf sochiin tokkollee kan hin jirre ta'uusaa magaalaa Naqamtee keessa deemnee taajjabneetu jira jechuudha. Kunis sababa maaliif ta'e jennee qaamolee dhimma ilaalu gaafachuuf yaaliin goone jira. Keessumatti iyyuu gama geejjibaatiin sochiin geejjibaa uggurame kun maaliifidha? Sababni isaa maaliifidha jennee waajjira abbaa taayitaa geejjibaa magaalaa Naqamteetti abbaa deemsa hojii nageenya sirrataa kan ta'an obbo Beenyaa Abdataa dubbisnee turre. Isaanis sababa isaa kan hin beeknee fi qaamolee yookaan waldaalee geejjibaallee waamanii mariisaa akka jiran nu kaasaniiti jiru. Haa ta'utti garuu gama sochii daldalaa suuqiiwwan adda addaatiif itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Naqamtee kan ta'an obbo Taakkilee dubbisuu fi yaaliin goone irree deebinee mul'isa argachuu hin dandeenye. Haa ta'utti garuu walumaa gala yeroo ammaa magaalaa Naqamtee keessa sochiin geejjibaa konkolaattota gurguddoo konkolaattota mootummaa fi kanneen aanaalee yookaan godinaalee bobba'an irraan kan hafe waliigalaan sochiin akka hin jirree fi hawaasni miillumaan imalaa kan jiru ta'uusaatii fi ugguramee kan jiru ta'uusaa ammallee amma sa'aatii kanaatti illee hojiin geejjibaa kan hin jirre ta'uusaa sochiin geejjibaa kan hin jirre ta'uusaa hubannee jirra jechuudha. Ajjechaa fi dararaa naannoo Oromiyaatti gahaa jiranti miseensonni paarlaamaa naannicha bakka bu'anii jiran mormuu dhabuun hantummaa uummataa caalaa paartii isaanii fi akka qaban mul'isaa jiran jiraattonni magaalaa Shaashamannee. Jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennan har'as taanaan abdiin Oromoo tokkummaa isaati jedhanii jiru. Abdii Tufaatu yaada isaanii qindeesse. Dhimma paarlaamaa kalee hordofee irratti uummata Oromootiif namni dubbatu tokko achi keessa hin jiru. Kun maal agarsiisa? Uummanni Oromoo akka abbaa hin qabne, abbaan isaa uummatuma isaatiif rabbii isaa qofa ta'uu namatti agarsiisaa jechaadha. Miseensonni mana marii bakka bu'oota uummataa kan uummata kana bakka bu'anii yaada uummata kanaa ibsuu malan yaada kana kaasuu dhabuun ammoo hagam qaamonni kunneen lammiilee isaaniitiif yookaan uummata isaaniitiif quuqama kan hin qabne kan argisiisudha jechuudha. Dhugaa malee namni tokko yoo du'e ka dhibeen dhugaan ajjeesaadha. Dhugaa malee namni tokko yoo du'e akkas biyyi guutuun dhaabatteettu osoo dhibeen isaa warreessu. Kenna keessattuu guyyaa tokko namni du'u lakkoofsa hin qabu. Anka Shaashamannee ka Harar ka Wallaggaa ka Jimmaa qofa siin dubbadhu. Bakka hundatti jechuun guyyaarraa nazbeen nama akka duutu kun waan nama gaddisiisu jechuudha. Darbee ammallee qaama kaleessa uummata kanaaf bakka bu'ee taa'e warra paarlaamaa keessa jiru. Mirga yaada bilisaan ibsachuu isaanii daangesseera. Freedom of speeching akka hin jirre agarsiisaa jechaadha. Warra achi keessa turan namni tokkochi waa'ee uummata Oromoo kaasee hin jiru. Silaa ka'uu qabaa ture. Fakkeenyaaf namni hanga addaatti du'aara. Hanga edaatitti namni du'aara jechaadha. Kana qaamni kaase tokko hin jiru. Kun maal agarsiisa? Uummanni kun yoo lafa kanarraallee duguugame uummata kanaaf qaamni dhaabbatu hin jiru. Waan jiru namatti agarsiisaa jechaadha. Yeroo kana keessatti rakkoo hin jiru waa'ee dhibee koronaati. Garuu dhibee koronaa kana caalaa lammiileen Oromoo lubbuun isaanii badaa jira jechuudha. Kun ammoo paarlaamaa kana keessatti kahuu dhabuun isaa qaamoleen kunniin bakka bu'oonni uummataa jechuudha. Miseensonni bakka bu'oota uummataa kunniin lammiilee kana tuffataniiranii jechuudha. Dhiigni Oromoo yerootti iddoo iddootti jigu ammoo gatiin arganne. Mootummaan mataa isaatiin komaandi poostii labsee waytasanii gabaasni namootni du'an eenyu akka ajjeese guyyaa guyyaan isaa gabaasama. Keessattuu dhimma komaandi poostii wal qabatu irratti hamma mootummaa federaalaatiitti hubannoon ni jira. Akka qaama dhimma saniin beenne amma booda irra deebinee qorannee waan kana mirkaneessina jechuun waan nama qaanessu. Kaleessa kana beekamaadha. Dhaa meeqaan qabsoo meeqaan akkas geenne garuu wanti jiru maaseeta bakka duriitti deebite ta durii duuba deebite jechuudha. Wanti nu lafaanee itti dhumne dhiiga dhangalaasnee bakkeen geenne sun sila achi qabattee achirraa itti fuftii mire duuba deebite jechuu badde. Amma wanni biyya kana keessa barame tokko maalidha? Gara shaneetti achi qaban shanee jedhan. Wanni shanee jedhamu iyyuu hin jiru bar. Shaneetu ajjeesaaraa. Shaneenis yoo nama ajjeesaa jiraate itti gaafatamaan mootummaa. Mootummaa jechuun maal jechuun? Qaama biyya tokko guutumatti bulchu. Qaama nama du'uuf nama jiru kan dhalatu
waliigala ummata biyya sanii guututti beekuu danda'u ta'uu qabaa jechaadha. Kan akka qaama biyya bulchaa hin jirre ummata dhumaaru kan ani hin beeku jechuun qaama biraatitti achi qabuun dhabin mormitootaayyu fidanii gara wayyaaneetitti achi deebisu odomaa dhallee wayyaanee waliin biyya bulchaa jiran kun sirrii miti. Mootummaan itti gaafatamummaa dhiyeessaara. Itti gaafatamummaa dhiyeessuun isaa inni guddaan maali? Kan kalee dalagee dhiyeessuuf yaalii godhachuu jira. Kalee oppiidoo irraa odeeffaa jijjiiran. Odeeffaa irraa maal godhan? PP jijjiiran. Drive godhanii maqaa wayii keessaa baasanii reeni jechaadha. Kana jechuun maal jechuun yakkuma kaleessa wayyaanee waliin dalagan sanuu keessa ba'uuf yaalii godhaaran kan adhaadhiisa. Uummata qabsaa'ee jijjiirama biyya kanarratti fidee maqaa garaagaraa itti kennuun hidhuu dararuu fi ajjeechaa raawwachuun rakkoo hammaataa fiduun alaa furmaatan ta'uu jedhanii jiraattonni magaalaa Shaashamannee mootummaan adeemsa ammatti jiru irra dhaabbachuu qaba jedhanii jiru. Warri OMN fedha isaanii kennan Lamma Huseen dabalata qaba. Iddoo amma geenne kana gahuuf Oromoota meeqatu wareegame. Kaayyoo abbaa biyyummaatiif Oromoota kumaatamaa oltu lubbuutti dhabe. Bilisummaa fi birmadummaaf jecha ilmaan Oromoo hedduutu qaama naafate. Oromoon kumaatamni jireenyaa fi qabeenya isaa itti dhabe. Oromoonni baay'een Oromummaa isaaniif qofa bara dheeraa mana hidhaa keessatti dararamanii sammuun laamshan hedduudha. Oromoota bara baratti mootota diinaatiin miidhaa faashistummaa irratti raawwatame galmeen seenaa galmeessee jira. Seenaan Oromoota haala ka'um. Haala yeroo kanaan wal qabsiisee Oromoo maqaa garaagaraa itti kennaa ajjeesuun hidhuun dararuun haa dhaabbatu jedhu namoonni haala yeroo irratti OMN'if yaada laatan. Godinaan naannoodhaan kaaniin shanee kaaniin abaa'u kaaniin maal jedhee maqaa garaagaraa kennee fi maqaa sanii rukutuun gonkumaa waan hin taane. Gujiraa maqaa shaneeti. Maqaa siyaasaatiin seenaniiti. Maqaa shaneedhaanii maqaa siyaasaadhaanii gujiratti ijjechaan garaagaraa raawwatamu jira. Gujii obboleeyyan kenna. Uummanni kun hundi obboleeyyan kenna. Mootummaan kun maal godhuu qaba? Soba uummanni itti bare. Kan namni kamiyyuu itti beeku, kan addunyaan itti beeku kana keessaa bahee uummata dararuu irratti gochoota dararaa dalagaaru kana keessa of to'achuu qaba. Fakkeenyaaf dheengaddaa qorannoon Amnesty addunyaa dhiibbaa mirga namaa irratti geggeesse hin ibsu jedhanii wanti miidiyaa irratti yeroo ammaa isaan xiyyeeffannaan farsaaran isa kana jechaadha. Kun guutumatti mootummaa kana ibsa. Qaamni biyya bulchaa jiru Oromoo kutaan qoodaa maqaatti kennaa maqaa garaagaraatti moggaasaa miidhaa irra geessu irraas of qusachuu akka qabus dhaamaniiru. Qaama tokko addatti maqaa biraatti moggaasetti qaama tokko qofa maal godha? Maqaa saniin lafaa kaasa ajjeesu qofa. Kuni maalis kun sirrii miti. Maqaa shaneetiin maqaa shanee haammatanii uummata ajjeesu jira. Isin shaneedhanii. Hidhaan nama dararuun ittuma fufee jira jechaadha. Kun ammoo ammallee uummata keenya maal godha mootummaa kana irraa daraan fageessaa deema jechaadha. Mootummaan daraan kan uummataan adda fagaataa deemu ta'a jechaadha. Gaafa kana ammoo qabsoo kaleessatti uummanni deebi'a jechaadha. Kana waan ta'eef ammallee taanaan mootummaan maal godhuu qaba? Dhaabbatee of laaluu qaba. Waan balleessaa ture amanuu qaba. Akkuma saboota biraatiif xiyyeeffannoo kennu keessattuu saba Oromootiif illee xiyyeeffannaa kennuu qaba. Halkan doo godhataniiti hin seenan nama tokko keessa rukutan kakara barbaadanii jechuudha. Keessa rukutan ergasii biraa deeman namni ajjees hin beekamu du'ee qofa malee. Haalli kun akkaminni seera keessa inumaa nama ajjeesaa waan jedhutu jira moo kan argine dhageenyes barannellee hin jirru iyyuu kun dhugaa jirtu waan ta'eef. Qabatama laba jiru amananii fudhachuu diduun ammallee maal jechuudha kaayyoon koo galmaan geenne akkuma kanatti itti deemaa jechaadha. Kanaaf bakka kanatti dhaabattee mootummaan of ilaaluu qaba jechaadha. Nama 30-40 bakka tokko hidhuu jiran. Sartee irraa koronaa eegatan moo uummata walii hidhe. Tokkoffaa koronaanuu rakkoo lammaffaa uummata 30-40 bakka tokko hidhuu jiran. Qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa Aanaalee Kuyyoo fi Dagame qaamoleen nageenyaa mootummaa rakkoo nurraan gahaa jiru jedhanii jiraattonni OMN fi yaada isaanii kennanii qaama mootummaa mormuu deeggartuu jedhamne gidirfamaa jira jedhanii jiru. Lalisaa Diriis dabalata qaba.
Aanaalee godina Shawaa Kaabaa keessatti maqaa Shannee Qallabduu jedhuun jiraattonni hedduun hidhaa fi ajjechaa akkasumas manni jireenyaa nu jalaa gubachuuf maasaa keenyallee akka hin qotanneef humna nageenya mootummaatiin gidirfamaa jirra jechuun jiraattonni komii isaanii OMN itti himani. Jiraataan aanaa kuyyuu OMN'if yaada isaa laate tokko akka jedhutti qote bultoonni maasaa qotachuuf mootummaan ayyama dhowwachuu akkasumas ammoo jiraattonni nagaa siyaasarraa walaba ta'anillee rasaasa qaamni mootummaatti dhukaasuun ajjeefamaa jiraachuudha kan dubbatu. Jiraataanichaa Dajanee Dabalaa jedhamu rasaasa qaamni mootummaatti dhukaaseen ajjeefamuu isaa dubbate dhaqqabaa mootii namni jedhamu ammoo rukuttaa rasaasaan miidhamee gidirfamaa jira jedha. Dabalataan illee koree hojii raawwachiiftuu koongireensii federaalawaa Oromoo kan ta'e mootii amantee namni jedhamu waayilawwan hojii isaa waliin to'atamee bakka buufata humna addaa poolisii Oromiyaatti hidhamee jiraachuu isaa hima. Jiraataa aanaa kuyyuu ganda darroo Daayii Lincoo kan jedhamu kan jiraachaa jiru abbaa ijoollee sadii irraa rukutanii rasaasaan ajjeesanii turani. Dabalataan namni kun keessattiyyuu guyyaadha kan isaan rukutanii galgala keessa toora isaa 11 rukutanii ajjeesanii. Dabalataan immoo yeroo dhuma dhiyoo keessa nama dhaqqabaa mootii jedhamu isas rasaasumaan rukutanii miila isaa rukutanii amma gara cimaa keessadha. Inni biraa namoonni hidhaman hedduu jiru. Namoonni kun yookaan inni matamne yookaan waan tokko hin taane jedhanii kan dararamaa jiran ta'uusaa fi bawarraan kallattii adda addaatiin deeggartoota Shannee jedhamuudhaan keessaan irraa ari'atamaa jiru. Lafa akka hin qotanne keessattuu ganda darroo Wullincoo, Daayii Wullincoo, Hooyyaa Kaalee, Tamsaasa Roggee, Oddoo jedhamu irratti gandoota baadiyyaa kuyyuu jala jiran akkasumas ganda darroo Taatessaa, darroo Birbirsaa fi kan kana fakkaatan keessatti manoota jiraattota abbaa warraa nama 30 ol ta'an jalaa gubuudhaan baay'ee rakkisaa kan jiran ta'uusaa. Komee jiraattota aanaa kuyyuu kanaaf bulchaa aanaa kuyyuu obbo Darajjee Danda'aaf bilbilee dhimma bilbileef erga adda baafatanii booda walga'ii irra jiraachuu nutti himani. Lalisaan jedhama. Aanaa kuyyuutti guyyaa kaleessaa bakka bu'aa kaafaa kan ta'e mootii amantee namni jedhamu namoota dabalataa 4 waliin hidhamee jira. Dajanee Dabalaa namni jedhamu rukutamee rasaasaan du'ee jira. Dhaqqabaa mootii namni jedhamu illee dabalataan rasaasaan rukutamee. Ayyee dhimma kana irratti odeeffannoo fudhachuuf isiniif bilbilla. Godinuma Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessattis gochaa wal fakkaataan dararaa fi hidhaan akkasumas ajjechaa fi qonnaan bultoota hojii qonnaa ittisuun jiraattota aanichaa irratti qaamolee bulchiinsaa raawwatamaa jira jechuun jiraataan aanichaa OMN bilbilaan dubbise tokko ni hima. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagam keessatti humnoota mootummaan bobba'anii dararaan uummatarra gaati kan jiru. Fakkeenyaaf dararaa kanaan durbee Gannat jedhamtu barattuu 10 turte. Mana barumsaa isheen kun kan ganda Qundee Argamsoo iddoo jedhamurra sababa Shannee Qallabdaa jechuutiin kan bakka ishee dhabamee argamaa jechuudha. Aanuma Dagam ganda aanaa jiru Gadam jedhamu keessatti sababa Shannee Qallabdaan jedhamuun manneen namoota lama qabeenya wajjin barbaadaa kan jiru. Qabeenyi fi laallee akka hin qonne aga daangessuutti haala itti deemametu jira. Aanaa Dagam ganda aanaa jiru Gadam iddoo jedhamu keessatti jechuudha. Sababuma Shannee lama jirtu jedhamu jechuudhaan jechuudha dararaan kun irra gahaa jiru. Qeeda bu'aanii akka isaan qonnaan bultoonni kunneen jechuudha. Hidhaanis ni jira. Namoota baay'eedha sababuma kanaan Shannee Qallabdan jechuudha hidhaatti guurramaa kan jirani. Komannaa jiraattota aanaa Dagam kana bulchaa aanaa Dagam obbo Geetuu Tafariif irra deddeebiin bilbillus waamicha bilbila keenyaaf deebii laachuu hin dandeenye. Komiin hawaasaa kun godina Shawaa Kaabaa aanaalee garaagaraa irraa dhaga'amaa kan jiru yoo ta'u qonnaan bulaa maasaa meeshachuu dhowwamne jedhuu fi dararri akka kanaa godina keessan keessatti jiraattota irratti raawwatamaa jiraachuun kun dhugumaa jechuun bulchaa godina Shawaa Kaabaa obbo Ndaashawutiif irra deddeebiin bilbillus bilbila nurraa kaasuu didanii. Ajjechanii lammiilee Oromoo irratti bakkeewwan garaagaraatti raawwatamu aggaamii sabboonummaa Oromoo irratti dhufee jiran jiraattonni godina Harargee Baanaa Haramaya. Jiraattonni naannawa Adeellee OMN fi yaada isaanii kennanii Oromoon yeroo jabduu kanatti daangaan daangaatti quba wal qabaachuu qaba jedhanii jiru. Udii Musaatu yaada isaanii qindeesse. Shirri kun amma jechuudha tokkummaa keenya diiguudhaa fi qabsoo Oromoo laaffisuudhaaf kan xaxamaa jiru jechuudha. Akkasuma gama mootummaatiin dhaamsanii waan qabu yoo jiraate jechuudha. Qaama du'aa kan obboleeyyan keenya yookiin uummata Oromoo irratti ajjechaa gaggeeffamu kana maaliif hin baafne
who is my brother, who is not my brother waan juusan akka mataa yaatti gaafii natti uumamte jechuudha. So kanaafuu sukkanni isaa walumaa galatti ajjechaan kutaa naannoo Oromiyaa kutaa kudha gaggeeffamaa jiru kun haala waan sukkanni isaa ta'eef ajjechaan naannoo dhaabbattu mirga dhala namaatis akka hin sarbamne akkasuma dimokiraatik raayitiileen akka hin sarbamne gama mootummaatiin jechuun barbaada. Ajjechaan sabboontota Oromoo yookaan qeerroo Oromoo irratti gaggeeffamaa jirtuun ajjechaa suukanneessaa sabboonummaa Oromoo mancaasuu yookaan dhabamsiisuudhaaf qindoomtee shirri garaagaraa keessatti argame keessaafuu namoota sabboonummaa qaban qabee kan irratti iddoo garaagaraa irratti raawwachaa jiranii jechuudha. Ajjechaan kun ija Oromootiin yeroo ilaallu ajjecha sabboonummaa hawaasa Oromoo yookaan uummata Oromoo keessaa dhabamsiisuudhaaf keessaafuu Harargee keessatti bifa qindaawaa ta'een deemtee sabboontota qeerroo irratti gaggeeffamaa jirtuun ajjecha hamaadha jechuu barbaade. Waliin taanee haalli kanaa waan deemaa jiruuf of eeggannoo cimsuu qabna, qabsaa'uu qabna. Qabsaa'aan qofa qabsaa'uu itti fufuu waan ta'eef of eeggannoo cimsinee bakka jiru qabsootan itti fufuu qabnaan jaa. Mootummaan waan kanarratti wanni inni godhuu qabu yoo ajjecha kana keessa harkaan qabu mootummaan ka ta'u taate yookaan harka isaa qabaatu qaamolee ajjecha kana irra gaggeessan yookaan sabboonummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf hojjetan kana seeraanis deeggaree waan kana qaamolee ajjecha kana raawwatan atattamaan seera dhiyeessee dhiiga obboleessa keenya yookaan dhiiga qeerroo teenyaa marayyuu jechuudha kutaa Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jirtu kana seeraan baasee tarkaanfii irra fudhateen argisiisuu qabaan jira. Siidaan daldala garbaa Biriitaaniyaa magaalaa Biriistol diigamuun yaadawwan garaagaraa kaasuu akkuma itti fufetti jira. Warri cunqursaa fi mallattoo cunqursaa jibbu siidaan kun diigamuu murteessaadha jedhu. Warri mormanis ni jiru dabalata qabna. Ameerikaa Minisootaatti gurraachi lammiin Ameerikaa Joorji Floyd harka poolisoota adiitti lubbuun isaa darbuu hordofee mormii cimaatu guutuu biyyattiitti mudate. Dhiibbaa cimaa uummata gurraacharra kana dura gahaa ture keessa isaaniitti warri aadaa ture futtaafatee magaalota Ameerikaa mormiin raase. Mormiin lubbuu gurraachotaatii fi dhimmamuu agarsiisuuf jedhamee dhaggeessifamu kun magaalota Ameerikaa qofaa otoo hin taane ardiilee biroottillee babal'atee mormiin cimaan taasifamaa ture tibba kana. Mormiin Biriitaaniyaa Biriistolitti taasifame garuu xiyyeeffannaa guddaa argatee jira. Bara 1895 namoonni bebbeekamoon Bristol sirna eebba siidaa daldala garbaa Edward Colston jaarraa 17ffaa irratti argaman jedhe seenaan. Guyyaan sun seenaa Empaayeras yeroo sanaa keessatti guyyaa ijoo ture jedhe The Guardian gabaasasaa mata duree kufaatii siidaa fi injifannoo cunqurfamtootaaf jedhanii balballoomse keessatti. Siidaan bara 1895 dhaabbate kun jaarraa kanaaf hin madaalu jedhe warri tibba kana aantummaa lammiilee gurraachota Ameerikaa fi qabu ibsuu fi hiriira bahe. The controversial statue of slave trader Edward Colston torn down. Siidaan kun funyoo itti dhaatanii harkisanii erga kuffisanii booddee kararra konkolaachisanii gara lagaa geessanii lagatti darbatan jedhe gabaasasaa kanaan The Guardian. Siidaan nama kana magaalaa Bristol keessatti dhaabamee turuu fi yeroo dheeraa fi yaadota mormii garaagaraa kaasaa ture jedhame. Bara 1936 kan dhalate Edward Colston dhaabbata Royal African Company jedhamu nama bifa daldala garbaatiin daddabarsuu akkasumas warqee fi meetii daldalu keessatti aangoo olaanaa wayita qabutti lammiilee Ameerikaa 84,000 bifa daldala garbaan daddabarsuu keessaa gahee guddaa qabaa jedha seenaan. Namoota kana keessaa 19,000 kan ta'an karaa dhumarratti otoo daddabarfamaa jiranii lubbuun isaanii darbee jedhame. Siidaan nama kanaati egaa warri mormiif bahe kan diige. Siidaan diigamee lagatti darbatamu hordofee yaadawwan garaagaraa dhaga'amaa jira. Ministeerri muummee Biriitaaniyaa Boris Johnson siidaa sana jigsanii lagatti darbuun yakkaa jedhani. Dubbii ministeera muummichaa warri siidaan sun jiraachuu mormu akka diigamuuf mormii isaa dhageessisuun gaafachuu otoo qabu ofumaaf diiguutti seenuun yakkaa jedhanii jiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Biriitaaniyaa Priti Patel gama isaaniitiin Well, I think that is utterly disgraceful. gocha siidaa nama kanaa diiguu mormanii jiru. Gochi kun guututti kan nama qaanessu kan seera dhablummaadhas jedhanii jiru. Kantiibaan magaalaa Bristol Marvin Rees immoo yaada ministeera dhimma biyya keessaatiin hubannoo dhabuurraa yaada maddeedhaa jedhanii jiru. Home Secretary
is showing, a lack of understanding. Siidaan mormitootaan diigamee lagatti darbatame suni siidaa nama mufachiisuu jiranii jiru kantiibaan magaalattii. Siidaan nama daldalaa garbaa ture kanaa magaalaan keessatti dhaladhee guddadhe keessatti dhaabbachuun anaa fi namoota akka koo mufachiisu isaa dhoksuu hin danda'u hin barbaadus jedhanii jiru kantiibaa Marvin Reyes. Siidaan sun diigamuutti akka wanti tokko badeetti natti hin dhaga'amne jedhanii jiru. Poolisiin magaalattii yeroo siidaan sun mormitootaan diigamutti beekatuman dhiisee jedhee jira. Kanas ta'e sana siidaa daldalaa garbaa bara 1895 dhaabbatee mormamaa ture dilbata darbee diigamee lagatti darbatamee jira. Dubbiin isaa warra diigamuu siidaa sanaa mormuu fi deeggaruu gidduutti falmiin itti fufus. Egaan daawwattoota keenya oduun isaati kanaaf qabanne.